Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handhuula mirgaan haa galu. Nageenya keenya kan ibsinaa lafa jirtan maratti qilleensarraan isin haa ga'u jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo Simbirtuu kan Oromiyaaf guyyaan ba'a. Kunoo akkuma baallamannetti yeroo keenya eeggannee dhiyaannee jirra. Yeroo oduu isin dhageessisuun sagantaa keenya tattagallee eegallee qophii simboo fi imalaa itti aansina. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jirtuun amma gara oduu torbee kanaatiif qophaa'etti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaa kan isinitti himu Andassuu Duulaati. Haga gaaffiin Oromoo deebii argatutti shamarran Oromoo qabsoo gama hundumaan godhamu keessatti gahee isaanii akka bahan beeksisan. Waldaan dubartoota Oromoo bilisummaadhaaf jedhamu erga hundeeffamee kaasee hojii qabsoo ija qabu guutummaa Oromiyaa keessatti hojjetaa jiraachuu hojii gaggeessituun waldichaa Durbee Bilisee Guddinaa addatti raadiyoo Simbirtuutti himte. Waldaan dubartoota Oromoo kun gochaalee mootummaan Itoophiyaa Oromoo irraan gahaa jira jedhu hanga baadiyyaatti saaxiluu irratti hojjetaa jira. Hojiiwwan babal'aa goolaawwan Oromiyaa lammaadhaa keessatti godhamaa jira. Dhaadannoowwan garaagaraa maxxansuudhaan dhaadannoowwan sun barattoonni yuunivarsiitii hubachuudhaan galii kenna hordofuudhaan warroota baadiyyaa keessa jiran firoota isaaniitiif dhaqqabsiisuudhaan uummata maraa biratti akka ga'u godhaa jiran jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya marii Durbee Bilisee Guddinaa waliin taasifne qophii imalaa har'aa keessatti booda qabannee dhiyaanna. Oromoonni naannoo Finfinnee jiraatan bara baraan summii Finfinnee keessaa bahuutiin du'aa fi rakkoo bishaan qulqulluu keessaa bahuu hin dandeenye jedhan. Godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee uummata isheedhaaf bishaan qulqulluu dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan itti gaafatamaan biiroo bishaanii fi injiinarii godinichaa obbo Maatiyoo Salamuu dubbatan. Naannoo Finfinneetti aanaa muloo qofaa malee kallattii arfaniin kan jiran hundi isaaniiyyuu bishaan qulqulluu dhabuurra darbanii summii Finfinnee keessaa yaa'uuf saaxilamaniiru jedhanii akka dubbatan kan gabaase gabaasaa Simbirtuu Finfinnee irraati. Bishaan boollaa baasuufis yaalamee faalamaa akka ta'edha kan dubbatame. Oromoonni hedduun kun bu'aa Oromiyaan Finfinnee irraa argatedha jedhu. Itoophiyaan bara haaraa ishee sababeeffachuudhaan namoota mana hidhaa keessa turan garii hiikte. Gocha kanatti warri firri isaanii hiikame gammadaniiru, warri firri isaanii achitti hafan immoo gaddan. Mormitoonni siyaasaa biyyattii tokko tokko immoo mootummaan ololaa fi maqaa tolfachuudhaaf malee ammallee harka caalaatu hidhaa keessatti hafanii jiru jedhu. Hidhamtoonni siyaasaas hin hiikamne jedhan. Warra bahan jedhaman kana keessaatii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan akka obbo Baqqalaa, obbo Olbaanaa fi Injiinar Masfinfaa keessan jiran. Barruuleen qabsoof nama kakaasan magaalota Oromiyaa kan akka Finfinnee fi garaagaraa keessatti faca'aa jiraachuun beekame. Mootummaan manneen barumsaa cufamee barattoonni gara qe'eetti galaniiru jedhus dhaamsi Oromoo ka'ii falmadhu jedhu yuunivarsiitiilee kolleejotaa fi manneen barnootaa akkasumas magaalota hedduu Oromiyaa keessatti faca'aa jiraachuusaa kan addeesse qeerroo biyyoolessa Oromiyaati. Dhumarrattis waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee cinaatti qabeenya nama Oromoo basaasaa fi hiisisaa ture ittiin jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Akka kanaan maqaa misoomaatiin Oromoo hiraarsaa ture kan ittiin jedhe namni maqaan isaa Asgadoom Amaaree jedhamu jala konkolaataa boba'aa tokko gubuusaa beeksise. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenya lafa waliin turtii gaarii. Gardarra waliya wetu wali wedise ichita wali marche wal gamachete adami tarka padu shamar ambiya kenya kotu ne adami rabbi adami tarka padu shamar ambiya kenya kotu ne adami shako yena tigarbe
galale ina wo bontu to simale wai 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 ko bareda galale ina wo bona ko simale wai wai awai le 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 wai le le nano wai mal bareda nano awai le le wai le nano wai mal bareda nano bishana romaya wai le nano wai mal bareda nano joni tolina ya wai le nano wai dom bolo nano okumati argo wai mal bareda nano washon bolo nano onne kona na ya wai le nano wai mal bareda nano amma dabareen kan simbooti kutaa tokkoffaa qophii simboo keessatti keessummaa takka isiniif qabna keessummaan keenya kun weellistuu Aashaa Birreeti dhaggeeffatoota keenya turtiin teessan nu waliin jenna. Tole weellistuu Aashaa Birree ogummaa sirbaa kanatti kan seente yoomidha Aashaa? Adoonummaan sirban jaaladha. Akkasumas gaafuma ijoollee akkasumas maasumaatii yaanuu inni sirba hidhetti amansiisee jechuun piraaktisii waan sirba kana baradhee malee osoo hin ta'in sirbummaa waan fedhuuf sirba duraan qopheeffadhee biyyatti sabbata guddifate adeegaan nu guddifate jechuudha. Inni biyya waan hin jirreefi akka inni bakka eessa deemee bakka inni jirutti daamaan jedhanii akkasitti muciikanii kanaaf biyyaa baanee dhufnee abbaa keenya barbaadu. Waggaa 5 gaafas turatti sirba hojjedheeti sirba tokko bakka tokkummaattu jira gaafa sirba tokkummaa saffisa guutuu dagaanee ennaan sirba kana dhiisiitii kabara hojjedhu naan jedhanii. Eenyutu akkas jedha? Warra sekuriti achi Itoophiyaa jechuudha. Warra siyaasaa naan jedhu. Sirbichi maal jedha ture? Sirba sana dhuganii sadi sirbiin inni kabara kaan sirbii naan jedhan san lakkisiiti. Kanaaf sirba kee hundaayyuu qabadhee ergaa deeme jechuudha achitti dalagu dhiisee. Ayyee. Kanaaf amma immoo jiruun lachitti waan jiraachuu hin dandeenye fi jaarfaan wajjin kan uffachii deemnee sirba akkumatti dhaqne baratuma 2-5. Ati isaan bira jiraachaa turre eegas immoo jaarsa abbaa kiyyasallee wamaarratti qooma dhabnee nuti immoo Naayiroobii biraa as deebi'ee. As deebinaan sirba sallee hojjedhee baasuufillee naan mijoofne haalillee kanumaaf ture amma dhiyeenya kana akkuma ta'e ta'etti hojjedhee fixee jechuudha. Mee gara boodaatti deebina sirbi kee ka haaraa amma baasaa jirtu kanarraa tokko isaa dhaggeeffatoota keenyatti ka jaalatu tokko mee gurra nuu buusiiti. Yaa ilmaan Oromoo wanti budiisa waliif naasuu dhabdee diinaan tahitumsa bakka jirtan maraa mee tokkummaa cimsa yaa sanyii gidisa tokkummaa hin qabnu ilaalta keessa jirtanis kanala bakkuma jirtan walii gala galanii jedhee mamaata Oromoni nama ol taane malee nama gadi hin jirru harka wal qabannee taane hafalmannu buga gubattaanu hidhamii wallaanu lakkii waliin aanuu akka ilmaan masaanu lakkii waliin aanuu war malee hin dabdu yaa ilmaan Oromoo ni wal fidhiisa ilmaan haadha fabbaa waliin yokkoleessa waliif naasuu dhabdee diinaan tahin tumsa bakka jirtan maraa mee tokkummaa cimsa jibba dhabamsiisa
يا إلمان ورمو من والجوديسا إلمان هذا فقا ولي أبوليسا وليك ناسو دبدي دينا انتهيتم سا بركة جدا مرتا بيتكم عفسا يا سيدي لسا Tole weellistuu Aashaa Birree baay'ee galatoomi. Sirba mahaaraa baasaa jirtan kana eenyu waliin baasaa jirtani? Yaadaloo fi walaloon illee nama sii kenne qabdamoo kuuma keeti? أنا ما كنت باباسي كان يمو أبستوش نضرب بكمان فاتين يا في شو ورا يا دوما نقدر قارني مالي كان يمو اللي بيمان نقطها سربي عادات تجرا عادة كذا كنا مو عادة يا ناكيني عادة كذا كراس أدري على نيالي مو يا دمو فاتين فاتم نادرني كسماني قفا باسا Mee sirba aadaa keessaa kan haati keessii kennan tokko nu dhageessisi. nama dhiiraati fi dubara waliin sirba fuula daamatiya shadda daamatiya bareeda lookotiya obbali goora gode addaaroo fuli goora gode jibulla singabadu jigeessa hanga faddu ana fuudhiisaa gamta fuute shatiin badda fuuteena biraa badda haga shatiin jirtu ati warratti hungal duuriya shatii galtu gaafadhu warra raayyaa bineenyi tarree galte birree faatti jatte ati baqattee galte duuriyyee addee dhatte na fuudhaa adda galte jedhane Wayita kamidha kuni Oromoo Gujii biratti kan sirbamu Aashaa? Yooma ammaa sirbumaan taphachuma booddee dhumanii ilmaan duraa jechuun yoo qophii wayii taphatamta. Sirbanii yookaan wal arrabsanii yookaan wal faasanii sirbuudhaa jedhanii kakkaan sirfee duuba akkanaa fedhaa maalii waqtii akkasii jechuudha. Kan fuula yeroo maalillee hin jira. Kun immoo kam yoo yeroo qophii kan qaban gammachumaa walitti dhufanii dubaraaf Haati kee fedhii akkasii qabu akkamitti sii kennuu danda'an walaloo fi yaadaloo yookaan immoo sirba akkasii kana sirbisiin jedhanii? Haati fedhii sirbaa hedduu qabanii gaafa yeroo isaanii sirbaa jechuudha. Sirba bushiloo malaa kairu beekan siya. Ayo gadole lu mulaa kairu san. Alatti yannaa kenne san immoo aadas bira dhufnaan immoo mucaan asila waliin sirbu fi shaakalsiisuun fuudhee namaaf kenne. Sun immoo kennannaan kanallee kanaan ergite. Kabaraallee hedduun beekti sun immoo gammachuun isii akkuma sirbuuf beekti jechuudha. Maayinaa ofii waan sirba fedhii qabduuf. Anillee immoo Mesti sawan sirba fedhii qabuuf anaaf sirbii akkasii wanni beekti. Sirba akkasii naa kennite akkasii ni kaa'ata sana kennite. Tole. Mee amma isa eegaltetti nuu deebi'ime sirbicha. Yoo molaa yoo gadoolee looma walaalee godduu loomona duwwaana sobdu loomolaa yoo gadoolee looma anduuraa jibbaa loomona duuriyyee sirba loomolaa yoo gadoolee looma. Kana jechuudha. Kana jechuudha. Sirba aadaa baay'ee bareedaa abbushis sirbeera sirba akkasii kana. Sirba kana duraan hafitiyaan naa kenne. Mucaan kenne mucaa waliin sirbuuf duraan waliin itti kenne walaloo fi yaadaloo itti kenne yaada mana baandii bulooratti yaala santu. Baandii bulooraa gaafannaan inni kenneef jechuudha. Bilbilaan gaafannaan immoo dhiifamaa asin gaafii kenneef naan jedhe. Alillee sirba aadaa waan ta'eef anuu barbaadu aadaan kennaaf godhee qabdu. Kan abbushitti sirbee kun kan kee ture jechuudha. Haadha biyyaan naa kennu. Doomodaa sana. Maal jennaan anaa sirbuu barbaadee beekta isin sila. Kanaaf dhibboo aabbee ayyooma rafuun hin jiru kan biraa sii kennaan ta'etii kasan caalu sii kennaa jettee kana barreessitee na ergitee waraabdee jechuudha kaasita irratti. Nama si jalaa dabarsee kenne jechuudha abbushiif. Mucaan amma waliin sirbine kana amma sirba haala kanallee na waliin sirbeetu jira. Ijoollee biyya keenyaatti bilooratti isuma isaanitu fuudhee namaa kenne. Garuu dubarra dhiifamaa akkasii gaafate naan jedhe. Kanaaf anis dinaan maanee walakki kan barbaadu aadaan kenna beekamuudha. Aadaan kenna beekamtu maratuu hin jiru jedheeni kabiraas deebi'ee waliin sirbeetu paartii na keessanis waan sirbinaan maratuu hin jiru jedheeni inni isa waliin sirbeetu. Tole. Weellistuu Aashaa Birree raadiyoo simbirtuu irra jirta amma. Maalirra jira sagantaan qophii kaasetta kee amma qopheessaa jirtu kun sadarkaa maalirra jira?
gahu fi garu amma hojjechiisee waan hundaa fixee kosaas waan hundaa hojjechiisee master kan abaa kan baay'isee bakka adda addaa ergachuuf maatinnaan amma Itoophiyaas yoo erge masara narraa bitamuu waan hin dandeenyeef ani immoo akkana yoo gallakkisette kasaaruma maalif midhaa waan naan qabneef biyya keessatti immoo mahamtuu jiraachuu jirraa kanaaf sila'anii lafa laa nu bakka jirtan cufaatu yoo dandeettanii harkaan yaadaan na gargaartanii akkamitti akka raabsee biyya alaa kana ergadhee na ejjettanii gurgurtanii na raabsitanii kan fedhaan humna si raabsee erguun danda'a. Tokkoffaa qabeenya akkas raabsee jedhuun sodillee na dhibee akkana qabatee taa'uun ni jira. Lammaffaan immoo osoo danda'ee raabsee ergellee nama amantii eenyu beekee nama akkatti erga kanaan jabeessee gurgursisee waan san gabaarra na oolchee akka gurra namaa seenuu na tolchee na gargaara. Malee ati dalagasaa fixxee jirta hundumasaa. Baay'isee jira kan qabaayyu ammoo erguuf yoo anaan magaalaa ergee lakkisees qophiin deemee bakka hunda dhaqqabaa faayidaa illee qabu nama immoo amala itti dadhabus hin qabu islaammoo eddeessee dhibba shanillee taanaan kuma illee taanaan bakka hundattuu bakka Oromoon islaamii na gargaaree naaf ejjetee na gargaaru jira ati sila ergadheeti akka naaf jiramu. Faateen si bira jirti amma? Faate akkamitti ilaalte akka ogummaatti sirba amma Aashaan baafte kuni bilchinni isaa miidhagni isaa ergaa inni dabarsu akkamitti gamaggamta Faate? Sirba kana maatu waliin teenyee hojii isii jaaladhee itti gammadee hojiin kee bareedaadha uummataaf hawaasaaf akka fakkeenya ta'u abdiin irraa qabaa aadaa seenaa waa hedduu sirba jaalalaa. Tole fayyaa ta'e Aashaatti hin deebi'e amma. Aasha mee sirboota haaraa baafte kana keessaa ka jaalatu tokko dhaggeeffattoota gurra yoo naa gahe dansaadha ka jettu tokko nu affeeri. Ayyee. Ana bisa jidun seninan udisa Ngara nova sufini dinati lakisa Nugar garim kana findagin asida Bulti nama magabani digufti mani Jalan tara inafani jitu senani Nundagenu nama wali kana Weellistuu Aashaa Birree baay'ee galatoomii xumura irratti dhaamsa dhaammattu yoo qabaatte Oromoo biyya keessa isaa jiraatus haa ta'u biyya alaa jiruuf kan jettu yoo qabaatte carraan sii kenna. Dhaamsi biyya tokkummaa karaa agarre lammaffaa mootummaa akka kutaanii Oromoon tokko ta'uu badhaan kennu tokko Oromoon manabbaa tokkotu obboleeyyan tokko akkasii wal jaalanne wal hajabeeffannuu kana isiniif dhaama. Tole weellistuu Aashaa Birree yeroo kee fudhattee qophii simbooratti nu waliin waan turteef maqaa dhaggeeffattoota simbirtuu fi qopheessitootaatiin guddaa galatoomi siin jedhaa fayyaa ta'e.
kutaa lammaffaa qophii simboo har'aa keessatti kanaan dura raadiyoo hawaasa Oromoo Meelboonii irratti kan dabree ture dhaggeeffataan keenya kan nuti erga kutaa tokkoffaataa isin dhageessifnee turre. Har'ammoo kutaa lammaffaataa qabannee dhiyaannee jirra. Waliin turaafu. Asiif achi akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya. Hin garboofne moo garbicha taane? Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Hin garboofne irra moo garbicha taane irra ka jedhuufi waa isin jettan hin beeku. Allachuu taaneerraa jedha. Fakkeenyaaf hin garboofneerra yeroo jennu ummanni tokko ummata tokko waa inni qabu qabeenya isaa, aadaa isaa, biyya isaa irraa fudhateeti anatu sii beeka, akkana buli, akkana jiraadhu jedhee gaafa giddisiise utuu hayyama isaanii hin ta'e uumaa miti. Gaafa giddisiisee ummanni kun ammoo akkanatti hin jiraan yeroo inni jedhu akkana jiraachuu qabdan jedheeti biyya isaa irra taa'eeti waa isaa fudhatee rakkisee kadida ammoo kaan ajjeesee kaa hidha gaafa guure ummanni kun garbummaa jala kufee yeroo ammoo garbummaa jala jiraa jedha. Hin garboofneerra moo garbicha taaneerra ka jedhuuf ammoo uduu kun martuu akkana jiru. Fakkeenyaaf Oromiyaa jechuun Finfinnee dabalatteeti. Oromiyaa jechuun Dirree Dawaa dabalateeti. Yeroo ammaa Finfinnee fi Dirree Dawaan Oromiyaa jala hin jirtu. Oromiyaa illee ka ajaju warra federaalaati jedhan. Warri federaala bulchu ammoo Oromoo miti. Uduu namni miileena 4 cinaan beelaan dhumatu, uduu namni 1,000 meeqaa mana hidhaa jiru, uduu namni meeqaa dhibeen dhumatu, uduu namni meeqaa qeerraa ari'amu, uduu namni meeqaa lafti isaa irraa saamamteeti nama biraatti kennamtu, nama meeqatu Oromoon dhaaba siyaasaa keessa seeneeti ummata kana rakkoo kana jalaa baasuuf deemaara. Nama meeqatu wanti kun nu dhukkubseeraa nurraa ka'uu qabanii. Oromoon akkuma saba biraa hiikaa argachuu qaban jedheeti nama meeqatu dalaguu dhiisiiti itti yaadaara yeroo ammaa. Kanaaf hin garboofneerra moo garbicha taaneerraa gaafiin jedhu asirraa dhufe. Garbummaan humnaan yeroo ta'u garbicha ta'uun ammoo volontarii yookaan ammoo fedhiinii jedhan. Maaliif garbummaan yeroo baay'ee qaama kan si qaban jechuudha. Fakkeenyaaf lafa sirraa fudhatanii, si hidhanii, si tumanii, biyyaa si ari'anii waan adda addaa godhani. Garbicha ta'uun ammoo sammuu. Sammuu kan kee yoo ati hayyamte qofa yookaan ammoo yoo ati garbummaa san fudhattee an garbicha jette qofa garbicha taata malee namni garbicha si godhuu hin danda'u. Si garboonfachuu hin danda'a malee. Ummanni ufii uf sobu yoomillee garbummaa jalaa hin bayuu jedhan. Garbicha furdaa yookaan ammoo qanani'aa irra bilisa beela'ee wayyaa jedhan. Qabsoo malee jijjiiramni hin dhufuu jedhan.
nama Oromoo Oromiyaa irraa fudhachuu caalaa sammuu akka inni Oromoo yaadu san irraa fudhachuutu irra isa miidhe. Silaa utuu sammuu isaallee irraa fudhachuu baatanii nama baay'ee Oromiyaan silaan lafuma jirti. Oromiyaa yoo handeeffachuu ma danda'atu uummanni Oromoo. Kanaaf uummanni Oromoo guddisee kan itti yaaduu qabu lafa isaa bilisoomsuu irra sammuu fi yoo bilisoomse bilisummaan biyyaa ammoo torbaan tokkotti fudhatu jedha. Mee dhumarratti gaafii tanaan gadi sin lakkisa. Miliyoona 3tu miliyoona 40 bulchaa jedhan. Attamitti hennaa maraa Oromoon warra nu garboomfachuu dagalee dhaabataa fakkeenyaaf Haile Sillaasee warri gargaareet yeroo baay'ee akka Haile Sillaasee uummata Oromoo akkasi bulchuu ka godhe namoonni Oromoo kaadhallee qabsoo Oromoo deemsifna jedhanii deemsisan hedduutu jira. Dargii warri Oromoo cabsaa bahe kaadhallee waa'ee Oromoo deemsifna jedha. Achi darbee warri OPDO illee adda Tigree waliin ta'ee uummata Oromoo mana hidhaatti guursisu boru deebanii isaallee qabsoo Oromoo geessina jedhan. Attamree kun garbicha moo hin garboomeera moo waan nu himanii mataa nu qabnu kanatu qajeelaa miti meetti yaada. Qabsoo bilisummaaf godhamu keessatti dubartoonni gahee olaanaa akka qaban seenaan ragaadha. Bittaa Ingilizii jalaa bahuuf lola warri Hindii taasisan keessaa dubartoonni isaanii kan akka Maartaa Sittii fi Raayaa Malakayaa qawwee hidhatanii lolanii waraana diinaa moohanii jiru. Yoo hangama Oromoos laalle Warqituun fa'aa Aggaamii wareera warra Habashaa Gondarii fi Tigraay irraa ofirraa qolattee deebistee jirti. Nugusa Gondarii durii Teediroos illee isiitu ajjeese jedhama. Asuma dhiyoo keessaa kan akka Saattuu fa'aa, Ayyaantuu fa'aa, Tuulanii fa'aa, Aslii fi Urjii fa'aa hedduutu maqaan dhahamuu danda'a. Ammallee taanaan shamarreen Oromoo ijjaaranii falmii mirga saba isaanii keessatti gahee keenya ni baana jechuun waldaa dubartoota Oromoo bilisummaa fe'uuf baatii 3 dura dhaabbatanii jiran. Har'a hojii gaggeessituu waldaa kanaa shamarree bilisee guddinaa keessummaa imalaa taasifannee jirra. Kaayyoo isaanii ibsuurraa haati bilisee. Egaa kaayyoon keenya guddaan maalinni shamarran hirmaannaa isaanii daran akka cimsatanii fi qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaa isaanii daran cimsatanii adda durummaadhaan qeerroo cinaa akka dhaabbatanidha. Kaayyoon guddaan keenya jechaadha. Yuuniyeetii kana keessatti egaa maqaan isaa kan shamarranii haa ta'u malee nu faana warroonni nu jajjabeessan ni jiru. Dhiirris ta'ee umriinis ta'ee saadaanis kan daangessanii miti. Yaa maqaan isaa shamarranii haa ta'u malee warroonni nu cinaa dhaabbatanii nu jajjabeessanis ni jiru gaa. Kanas yogguu dhaabnu ijoollee dhiiraa waliin wal mari'annee wanta ta'uu qabu labsii garaagaraa waliin taaneef ni baafna. Akkamii Finfinnee qofatti daangeffamee jira moo kutaa Oromiyaa hunduma keessaa caasaa qabdu amma? Jireenyi shamarran kun yeroo amman sana goleewwan Oromiyaa hundaa keessatti advertaayis gochuudhaan
egaa seera jechaadha kun advertaayizii gagadheen booda namoonni hedduu waldaa keenya kana jajjabeessaa jira nu faanaas shamarran irra caalaan shamarran lakkoofsaan hedduu ta'ee nu faanaa jiran jechaadha amma erga bu'aa ibsamirraa eegalee hojiiwwan babal'aa golawwan oromiyaa mana keessatti godhamaa jira fakkeenyaaf dhaadannoowwan garaagaraa maxxansuudhaan dhaadannoowwan sun ispeeshaalii barattoonni yuunivarsiitii hubachuudhaan gadi kenna hordofuudhaan warroota baadiyyaa keessa jiran firoota isaaniitiif dhaqqabsiisuudhaan ummanni maraa ummata maraa biratti akka ga'u godhaa jiran jechaadha. Innaa inni lammataan immootu shamarran buusii garaagaraa buusaa jiranii yaa buusiin ga'a ta'uu baatus buusii walitti qabaa jiranii akkasumas nu faana dhaabbatanii warroota qeerroof ciccimsaa akka jiran egaa inni kun erga dhaabbateerraa eegalee dhaadannoowwan garaagaraa maxxansuudhaan fakkeenyaaf du'a Tasfaa'uun Cammadaa akkaataa du'a isaa maxxansuudhaan ummanni Oromoo akka ummanni Oromoo balaaleffatee mootummaa kanarratti iddoo guddaa akka qabaatu gochaa jirra. Egaa amma hojiin hojjetamaa jiru baay'ee kan nama gammachiisudha jechaadha. Shamarran Oromoo addatti maaliif ijaaramuun sin barbaachise? Tarii hacuuccaan akka dubartiitti Oromoo irra gahaa jettanii hubattantu jira moo bilise? Akkuma beekamutu ta'e egaa mootummoonni Habashaa hacuuccaa ispeeshaalii uummata Oromoo irratti gaggeessaa turan keessattuu shamarran irratti hamma yoonatti mootummaa amma jiru kanaanis shamarran irratti dararaan gaggeessaa jiran hangana kan jedhamu jedhamee ibsamu isi kanaatiyyuu nuti kana balaaleffachuudhaaf shamarran qabsoo keessatti hirmaannaa qabaataniif asiin dura jechaadha ammas daran qabsoo isaanii kana cimsatanii too dammaqanii uummata dabalu. Fakkeenyaaf amma biyyoota kaaba Afrikaa keessatti akka arginutti mootummaa abbaa irree buusuudhaan shamarran shoora olaanaa taphachaa jiran. Egaa kana hubachuudhaan nutis kana hubachuudhaan shamarran addatti akka waldaatti ijaaramnee too warroota qeerroo faana akka dhaabbannuuf adda durummaadhaan akka dhaabbannuuf adda durummaadhaan akka sochoonuuf qabsoo keenya akka finiinsinuuf. Finfinneedhaan ala wayita sochootan hagammaatti miidhaan isin qaqqabeera yookaan immoo hordoffiin mootummaan godhee isin irraan ga'eeru jira ammaatti miseensi keessan isin jalaa hidhameeru fa'aa akkuma isin mudateeru jira. Amma yoonatitti egaa ka yuuniyeeniin keenya kun haga jaarrame ji'oota muraasa waan ta'eef nus immootu hojii keenya kana of eeggannoo guddaa gochuudhaan qunnamtii keenya lafa jala gochuudhaan haala saniin wal qunnamaa jirra. Hamma yoonatitti egaa wanti nurratti qaqqabamee hin jiru of eeggannoo guddaadhaan jechuun irra caalaan maalinni nuti shamarran tokkummaa oromummaa keenyan cimsineetiin deemuu waan qabnuuf namni tokko fakkeenyaaf yoo rakkoon irratti ka ga'u ta'e fakkeenyaaf diina harka yoo tasa namni tokko galee waadaa gallee jira namni kamiyyuu bakka iccitii keenya baaseetiin akka hin kennan. Bakka jechuun wareega barbaachisu hundaa kaffaluuf dhuma jiraatu wanta kanarratti qophoofne waan jirruuf haga ammaatitti wanti nu qunnames hin jiru haa ta'uti garuu osoo nu qunnameeyyuu wanni irratti uumama jennee irratti hin qabne ijoollee waliin sirriitti waan wal deenu fi tokkummaan keenya cimaa waan jiruuf amma rakkinni akkasii nu mudatus wal saaxiluu akka hin qabne sirriitti walii gallee waan jiruuf. Amma koorniyaadhaan warraan dhalaa ta'an haadholiis haa ta'anii barattootas haa ta'anii hojjetoota mootummaas baadiyyaas kan jiran hundumaa kana ofitti hammattanii deemuudhaaf karoora qabdu. Nuti karoora keenya maalinni uummata keenya akka jiru keessattuu shamarran haa ta'u malee manni keenya guutuun akka dammaquu fi qabsoo isaa sirriitti akka finiinsuu fi kaayyoon keenya akka waliigalaa yoo kaayyoon keenya wal fakkaata qeerroo wajjin waan ta'eef nuti akkuma waldeetti ijaarramne malee bari akka kaayyoon keenya qeerroon alaani. Kanaafiyyuu nuti uummata keenya cunqurfame kana cunqursaa keessaa baasuuf isa waan ta'eef waldeen kun shamarran qofaan kan hammatame osoo hin ta'in warroonni kuwwanis umriinis osoo hin daangeffamin saalanis osoo hin daangeffamin
wajjin hirmaachuu hin danda'u. Haga baadiyyaatti jechuun fakkeenyaaf amma warroonni gurguddaan intarneetii fayyadamuu dhabuu danda'u. Garuu barattoonni baadiyyaa irraa dhufanii baratanii jiru kan yuunivarsiitii. Sababa isaaniitiin wanti bira jiru akka isaanitti qaqqabuu fi akka dammaqan haala jiru hundaan mootummaan nu godhaa jiru kanaan dammaqanii uummanni keenya beekumsa akka qabaatuu fi akka baratu gochuun dandeenya jechaadha. Kaayyoon keenya akkasii ammas haaluma saniin hojjechaa jira. Waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa ka biyya alaa jiru faanoo hidhataa caasaa diriirfattanii hojii keessan biyya alaatti illee koorniyaadhaan dubartoota warra ta'an Oromoon akkasin deeggaraniif kan tattaaffii gootanitu jira yookaan karoora qabdu? Eeyyeen karoora qabna bakka nuti karoora keenya akka walii galatti uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru kan biyya alaa dhiirastee dhalaan walumatti kummaadhaan qabsoo keenya haasii kannuu kan jedhu akka walii galatti kana qabna yaada kana qabna jechuun Oromoo hundinuu kanatti hirmaata. Dhumarratti kan jettu yoo qabaatte yookaan immoo ergaa dabarfattu yoo qabaatte. Egaa akkuma ilaallutti uummanni Oromoo biyya keessa jiru akkuma ilaallutti kan biyya alatti akka beekaa yeroo ammaa miidhaan itti isaanii uummata Oromoo irratti godhamaa jiru. Barataan Oromoo baratee hojii qabachuu hin danda'u. Uummanni Oromoo bakka jireenya isaatirraa buqqifamaa jira. Akkasumas hidhaa fi ajjechi Oromoo irratti godhamaa jiru kan daangaa hin qabne. Yeroo irraa yerootti kan cimaa jirudha. Kanaafiyyuu uummanni keenya kana ilaalee tokkummaadhaan odoo addaan hin bahin ka'uu qabna. Qabsoo keenya finiinsuu qabna. Wareegama nurraa barbaachisu hundaa kaffaluu qabnaan jedhaan. Tole durbee Bilisee Guddinaatti gaafatamtu waldaa dubartoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf jedhanii biyya keessatti hundaa'anii yeroo kee fudhattee raadiyoo simbirtuu irratti waan turteef galatoomin siin jedha guyyaa gaarii si hawweera. Hayyee galatooman jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya kanarraa qabanna kanumaan xumurree jirra. Torban qophiilee biraatiin yeroo walitti deebinu nagayaa fi gammachuu keessa akka turtan isinii ta'uun kanumaan nagayeetti jenna.